Mucattiin isiin gadda TikTok irratti Qur'aana kukkutte sun hidhaa cimaa umrii guutuudhaan አደበምቴ ጀርቲ ሀባይቢ ሰበር ዜና ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በሰሞኑ በማህበር ሚዲያ ሲዟዟር የነበረው የሰዓዳን ቁርአን እየቀደደች ቪዲዮ ያያችሁት እንግዲህ ትናንትና እሷም ጓደኛውም ፍርድ ቤት ቀርበው ዳኛው የእድሜ ልክ እስር ነው የፈረደባቸው። የጂጂጋን ፖሊስም እንግዲህ ሰዓዳን በቁጥጥር ስር ከዋላት በኋላ ያው የቀደደችውንም ቁርአን ያው እጇ ላይ ቤት ውስጥ ተገኝቶ ከነ ማስረጃው እንደምታዩት በቪዲዮ ለምንድነው እንደዛ ያርክሹ ብላ ስትጠየቅ ያደረገችበት ምክንያት ያው ጓደኛዋ ከሷ ጋር ምሰራው ፌመስ መሆን መታወቅ ከፈለግሽ እንደዚህ ቅደጂ ብላኝ ለዛ ነው የቀደድኩት ብላ ቃሏን ሰጥታ ጓደኛውም ቃሏን ሰጥታ አምና እንደዛ እንድታረግ እንደገፋፋቻት ሁለቱም እዚህ ጋር በቪዲዮ እንደምታዩት ያው እዚህ ጋር አሻራ እየሰጡ ነው ወደ ሌላ እስር ቤት እንዲተላለፉ ወደ ዋናው እስር ቤት አሁን ካሉበት ማለት ነው። እና ፊታቸው ማይታየው ደግሞ ያው የጂጂጋ ፖሊስ የራሳቸው ፔጅ ላይ ነው የለቀቁት። ያው ሴቶች ስለሆኑ ፊታቸውን አያሳዩም። ሙሉ ማየት ከፈለጋችሁ የነሱ ፔጅ ላይ ታገኙታላችሁ። ሜሜ አደብን ኩን አከመከሚ ሙጨቲን ኩን ቁርአነ ኩኩቶ ሲቲን አለ ገረ ቲክቶኪቲን ዱፍቴ ገረ ኡመኒ ባይናን ላሉት ዱፍቴ ቱፊ ኡመተ ሙስሊማራን ከንኬ ቁርአነ ከነ ኩኩቴ ጅርቲ እና አደብን ኩን ሲዳፍ ኒጋ መንገው ጅርቲ እኒ ባይኤን ሞከነ መዲ ቦ አከከና አከሲንጎቱ ከንጎዴ ጓደኛ ሲቲ አገርተኒ ሚቲ ጓደኛ ፈለቹ ዳቡኒ አከከነ ነማ ባሌሳ akka kanatti soomni soomantaa jettus akka kanatti soomni keenya soomantaa gisee kana ko walirraa baqachuudha ibaadaa irratti jajjabaachuudha ni jedhamu hafee amma akkas jedhamutti ka'amaa jira dhiisaa lakkii dhiira waswaasinaa jarri durbaa tokko tokko dhiisaa dhiira waswaasinaa daraa rabbi fidaa akka jirtanuun qormaanni qormaata shamarranis ta'ee dhiiras ta'ee qeensa miila keessanii fidaa as baasaatiin mul'isaa diyoota godhaatiin agarsiisa qormaanni eegalteeti amma ka warri qeensa qabne baduuf miidiyaarraa maayinni qeensa akkamiitiin silaansa school punishment boys jedhaa jira gizee ijoolleen dhiiraa mana barumsaa keessatti adabbii adabaman ergasii gizee sabiyyummaa keessan jechuudha. gizee kan ijoollee durbaamu yoomitti hospitaala galte mucaanii ammatti garatti bu'eenaan hospitaala galte bismillah nan soomaa jiraafane malee silaa baay'ee fu'aa jennee kolfina ture. Anyways akkas ture ergasii gizee barfannee deemnu mana barumsaa keessatti dhiira kirsa naannurra nu kanaaf dheerachuu dhiisne akka kanatti nu tumanii gada akkasitti nu qabaranii maal birqiidha rabbi faaruun simmalti nu salphisimee boru fuula kee duratti safaate maaliif sooma naannarra dawwalti si yaadeen jira habiibii kankoo naan jetti si harkuun fedhaa viidiyoo banii naan jetti soomana kankoo balleessuuf mokkoru jirti alhamdulillah yaa rabbi faaruun simmalti nu salphisimee boru fuula kee duratti ani ta'u badhee dhiyaadhe rabbi kiyyatti godheetiin jira jawwaala kiyyaa saayilantii shabakaa cufuu zeeniidhaan narraa dawwalti imaana kanniif yaa rabbi qajeelchi ati nu salphisimee boru fuula kee duratti. Nashidaan kun eenyuuf akka ba'e beektu kaa mucattii sila zeeddoo jedhamtuudhaa fi nashidaa kana baasaniiru. Nashidacha akkam akkamiin ta'aa fi moon ta'uu fi meemee koomantii irratti barreessa. Jarri kun musliima nuun jedhaa jiru. Meemee namni kun
Viidiyoo kana agartanii beektu jedheen namana. Viidiyoo kana keessatti kan akkas of rukutaa jiran ጀራ ሙስሊማት ጀራ ሚሚሙጫ kana በረቻ ደግፈዳኒ እነዚህ ሰዎች ለምንድን ነው ደረታቸው ደም እስኪመስል ድረስ የሚመቱት? ምን እያደረጉ ነው የሚለውን ለማታውቁ ሰዎች ዛሬ ነግራችኋለሁ። እነዚህ ሰዎች የሺያ ሙስሊሞች ናቸው። ይህ እያደረጉት ያለው ነገር ማታ ማዲራ ወይም የለቅሶ ስነ ስርዓት ብላችሁ ልትይዙት ትችላላችሁ። ይህ የለቅሶ ስነ ስርዓት ሁሌም በኢስላሚክ ካላንደር የመጀመሪያ ወር በሆነው መሐራማ ተብሎ በሚጠራው ወር የሚከበር ሲሆን ይህን የለቅሶ ስነ ስርዓት የሚያከብሩበት ምክንያታቸው ደግሞ የነብዩ መሐመድ የልጅ ልጅ የሆነው በካርባል ጦርነት ለተገደለው ኢማም ሁሴን መታሰቢያ ምክንያት በማድረግ እንደሆነ ካገኙት መረጃ ልረዳች ይያለሁ። ላይክና ፎሎ ማድረግ እንዳረሳ ይመቻል። ጀርኩ ሙስሊማን እንጀራጀራ ኩን አዳ ሙስሊማ ኬሳ ተኮ ጀራጀራ anamma wana kanin waggaa 20 meeqa islaamna keessa taa'e kanin hin beekne mucaan kuni achi taa'e jara kan keessa taa'e baree jira meme dhugaadha kun wanti kun dhugaadha bareechaa meme qoradhaati nu fida يا رب تقوفتا قوات درا ونان قرب ما انا ما تينا ما بقربته في دنيا يا رب دنيا كي جنت تعيس يا رب دنيا كي جنت تعيس تقوفت تشقوات يا ذا الجلال والاكرام تقول يا رب قوفتا قو انا تقول دور الدنيا انا نبرد يا رب جنت تعيس يا رب ارجونا كي كيسا يا رب الدنيا بركه يا رب نترجو يا ذا الجلال والاكرام ايمان التقوى يا رب ناجن يا رب تقوفتا قو نما جرات يا هاك في ابا في كلام سيبت يا رب نتاسس يا رب الله قوفتا nama jiraate gooftaa koo haadha ofii abbaa ofii umurii dheeraa haadha kiyyaa abbaa kiyyaa yaa rabbi amma dabarsutti haadha kiyyaa abbaa kiyyaa addunyaa irraan dabarsin amma haadha kiyyaa abbaa kiyyaa dabarsutti yaa rabbi addunyaa kana irraan an dabarsin yaa dal jalaali wal ikram yaa hayyu yaa qayyum yaa fardu yaa samad yaa rabbi yaa allah yaa allah dara gooftaa koo ati addunyaa guddoo yaa rabbi naa kenna yaa dal jalaali wal ikram jannat dhiisi dunyaa yaa rabbi imaanat taqwa yaa rabbi naa kenna يا رب دنيا نتقديس قبر ما جلا نباس يا رب يا الله قبر ما ربا جلا يا رب تقوتاكو دنيا جنة تديس يا رب دنيا جنة تديس اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين كانت الدنيا كذا ماجرا كانت الدنيا كذا تمي نبم رمضان كان كيس سايوا كانت كرتين دبدو نؤمن الرام فتك أو ما قفا في كرت ناس ميمي جرك أبا جزيديم تون ما نركني كيسن كوف قفا ما فكرت ما فولي يعني كوي نوسيكو كاما كيساني نوكدا مالنوس ميمي سن امو مناف كدا رمضان كان كيس ربيني كان دعاء تقبل من بهم ناكدا كا امين 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 እዚህ ባለንበት የረመዳን ወር ውስጥ አስገራሚ ዜናዎች እየወጡ ይገኛሉ። ከወደ ናይጄሪያ የተሰማው ዜና ደግሞ የብዙዎችን ቀልብ ስቧል። ናይጄሪያ በጾም ሰዓት ምግብ ተመግበዋል በሚል 25 ሰዎችን አስራለች። የናይጄሪያው ኮኖ ግዛት በረመዳን ጾም ላይ ምግብ ሲመገቡ አግኝቻቸዋለሁ ያለቻቸውን 20 ሰዎች አስራለች። ከዚህም በተጨማሪ 5 ሰዎች ደግሞ ምግብ ሲሸጡ ነበር በሚል የታሰሩ ሲሆን ሁሉም ታሳሪዎች በሸሪዓ ሕግ እንደሚዳኙ ቢቢሲ ዘግቧል። ናይጄሪያ keessatti nyaatanii mangistiin biyya sanaa qabee jirani. Firdiin saammoo gara shari'aatiin itti murteeffamuu jedhamaa jira. Maal jettu sin kanarra? Keenya keessatti ka yeroo fiilmii hojjetan baay'ee cinqamu dhugaa rabbicha. Akka kanaa ta'anii fay fiilmii hojjetu. Isin garuu fiilmii jarri hojjetan irratti baay'ee qalladhu. Akka kanaa ta'anii lubbuu ofii wareegamanii hojjetu. Iftaara nama tokko uumamee ilaal. Qanii tokkoffaadha, iftaara tokkoffaadha. Hadda meeqa? Sadii maaf? Eshi. Nama lama qofaa silaansa. Eshi. कोई कोड़ा का ना हरी बोर्ड देखा सूसा ना मत चलो ऐसी ऐसी تراويح مناجاة وليت شوف طاوي وشطوي ऐसी وانت فضل سلام أسكار صلوات ويدعو من أبوت محبوت الزتا أشي ما جبا جبي أنت تبس أنت ولكن ما سريع ما يقدروا كنارين دجا يرونت ما جريا تقوى اللي بسميتني اللي نكا يزنت ور متى بكالش جركا كنارين ماي
ጓዳ ወስዶ ደምቆ ባስቀሩ ከቁርአኑ ሸጎጠት እየቀሩ ማሻአላ ነገሩ ማሻአላ ማሻአላ ነገሩ ሚረጁልን ነመላ መቆፍ ሊቃውን ጸጋ በረካውን ሽተው ሲያነጉ ይፈጃል አደራ ረቢ ረመዳኑ መከነ ኬሰ ቆፋ ኢልሞ ኬሰ ነጉላ ረመዳና ከነ ቆፋ ረመዳና ከነ ኬሰ ቆፋ ፊልሞ ኬሰ ነጉዳ አበቃልኝ ብዬ ገራ ከመከለ ደስ ይሉ እንተልች አካታጀር ትቆፒስ ሰላተ ሚካ ሚዲያኒ በስሪት ልቃና ብርቱ ማማረሪ ስጠብቅ ከረም በደረስ ያል ልብ እንደጃኑሬ ኡስታዝ ራያ አባ መጻሞ ወለሎ ወይኑ ገዲስ ጅራ ወለሎ ቲንኩን ሞ ባዬ ከነመት ሚዮፍቱ ረመኒ ኮ አርካ ኮ ሙሬ ጃሬ ነመረርቲኒ ቲንኮ አለጋ ፍረተ ነመረራ ሙጫን ኮ ዲከ ኮ ነመተ አኒ ማሊን ጎደሬ ፈርደ ገርቡ ለገቴ አርከነ ገባበቴ ወለል ጉባ ማል ጎዳው አምሲም ቢጨቴ ማለ ደራረቢ ማፍኑ ጀላት ቄስተን ቦሌ ወለክሳ ለገናኛ ታዲሳቲ ሶማ ሰረብኝ ጀደ ሰረ ሶማ ለገናኛ ታረጅተን ኢሳ ቦሌ ወለገናኛ ታረጅተን ማለ ሶማ ጅርተን ቦሌ ወንኪያ ዋንተ ከዱና አጃይብ አማ ሰዓቲን አከ ኢትዮጵያ ሰዓቲ ሸኒፍ ወለካተ ይጅራ ገነመ ከዮሉማፍ ገዲ እንደማ namni tokko daandii kanarra hin jiru namni keenya manni hojii isaa cufaa bilbilli isaa cufaa onlaayinii isaa cufaa aga sa'atii 12tti kan daandii irra deemu silxeef guraagee kan mana hojii banatee nagadatu silxeef guraagee kan galgala masjida guutus silxeef guraagee jannatu mageessallee jaratti guutuu oltee wanti jedhullee ashakkitiidha an kan gaafeenatti ta'e tokko jiini raamadaanaa kun ji'a toobaati moo ji'a araaramaati moo ji'a hirribaati kan addanaa baasa asurii nyaatanii faxiriitti ka'uu erga ta'e lagannaa nyaataarra jirtu moo sooma soomartani ammoo waa'ee soomaa kan isin galgala irribarraa kaatanii isaa 12 irratti miidiyaa irratti nu maxxansitan kun isiniif soomni eessatti wal argitanii waa'ee soomaa dubbatartan yeroo silxeef guraageen guyyaa dalagattee maallaqa si lakkaawwattee achi kaawwattee tooba si uffattee masjidatti yaatu kan keenyoo qola muuzii qola burtukaanaa shorbaa waan nyaate fudhatee feesbuukatti yaa fudhatee tiktookitti yaa ila meme garaagarummaa keenya laala meetii reenyu to online irra jira saa kan galgala online busy reenyu siin online irra jirtu eenyutu bilbila si jalaa kaaf eenyutu mana hojii banattee keessa jirtu meerri sheekoleen keenyallee sa'aatii kana inuma rafaaran wallahi billahi waan jettan naan jedha naawii sobduudha sheekuma gurguddaa warra galgala haayata dheeraa nutti fuudhee hamma jilbi keenya kana jedhutti attaraawii nu sagachiisutti mee dawwalaa irra fa'a aga sa'aatii 11tti aga sa'a 12tti inuma rafa achi hirriba isaa quufee silxeef guraagee warra guyyaa lubbuun keessaa ba'aa oole hojiidhaan gubataa oolte yeroo isin attaraawii hidhatte haayata isa quraana keessaa isa guddaa gadi fuudheetiga karaa dhaabatee hirriba quufee oole albaasa silxeef guraageen koo miilla akkana roobnee akka taate rakaa 2 sagaddee masjida sana kakkattee galti dadhabbiin mana maati isaan keenyaa
rafaa oolanii subhaanallah akkana ta'e zuurumaa baasirii sagaduu jala Allahu akbar wallaahi billah zuurumaa baasirii sagaduu jala rabbiif jara qofatu wal beeku tidawwalaame hinjiru hanga yoomit of sobaa wal sossobaa jiraanne amma yoomit mullee keenyallee haa ta'u rabbii isin gallagee hin jobinaa. Uummanni keenya akkasitti likkii isaatti immoo jaallata. Dhugaa rabbicha yoo akkasitti itti nimne dammaqaan jirru amma yoomitti akkasitti ciifama. Ramadaanumti koo hojiidhaan malee hin bareedu. Gizee hojii hojjetaa ooltee dafqitee dhuftee akkasitti sitti tola dhugaa rabbicha. Ramadaana iyyuu kan fakkaatu akkas ciifamaa ollaan wanti tokko ramadaanummaan isaa bareeda. Amma fakkeenyaaf shariyaanoo afur jedhee maarakkoo qabama. Koo ndamiti kan jibbu tokko xamamaa jirti miti. Xamamaadha dubartiin masaadha jibbitummaa. Koo hundiin jibbu kaa. Atammatu heerumtee naan abbaan manaa keessatti fudhanii eeyyamta. Inaan eeyyamaaf. Inni jaalateenaan afuudhu. Billaa fuutee faana kaata. Wallaahi afuudhu jaalateenaan. Ilaallataa yaa biyyaa laasii qaba. Jaalateenaan afuudhu. Wallaahi. Billaadhaan faana buutu. Billaa seentii shunkurtii biratti faana buutu ni sodaata. Atoo. Ansa akkasuma. Hin sobdu isin hin sobdu. Wallaahi waan jaalatee irratti fuudheeffannaa. Waa tokko yoo. Garuu dubartoonni biraa yeroo jibban hin dubbatama dhuguma moo sobu? Dhugaadha. Maaf jibbu itti yaaddu? Ikkoo sababa kanaati akkam ammaaltee inni irratti fuudhee jechuudha. Maa jarri shariyaadhaa oli moo rabbii oli? Kamitti bee? Isaan bareega. Tokko malee. Ati garuu isatti ni amantaa lameeffachuutti sadeeffachuu harfeeffachuutti. Ikkoo inni fedheemtiin inni fuudhe. Kanaafuu. Okay. Yeroo ammaa kan yookiin bulchiisa magaalaa Aggaaroo kana ergasiin bulchiisa magaalaa taate kantiibota meeqatu bulche? Bulchaa? Bulche kantiibota meeqatu bulche? An danda'u waasaa kana. Eshi atoo. Nan danda'e. Njeme? Sinaa kan cima waan cima. Innamma eshi kantiibaan bulchiisa magaalaa Aggaaroo amma eenyu maqaan isaanii? Asirratti? Inni biyya kana bulchaa yeroo eenyunni? Isa akkanaan dandeessu siinii. Isa akkanaa miti kan gaafatamu. Isa akkanaa miti. Kantiibaan magaalaa kana eenyunni? Ashi. Atoo. Isa akkanaan dandeessu siin. Gaaffii taaniin gaafateera. Isiin isa akkasii dandeessu. Hin ta'u. Okay. Laamee. Nu kana reef gati itti keessaa baanonna waan akkanaa satti. Muummichi ministeera Itoophiyaa maqaan isaa eenyunni? Abiyyiidha. Isa akkanaan dandeessu siin. Bashaashaa. Okay. Mul'ata isaa yookaan abjuusaa eenyutu itti mee yeroon umurii meeqaa itti himti? Kanan barreega. Hin barreega. Atoo. Isaan bareega numa dhageenya. Badhaasa Noobeelii nageenyaa eenyu badhaafame nannaa deebisumaaf dadhabdan isin. Dooktar Abiyyi Ahmed Aliitu badhaafame. Isa akkanaan dandeessu maal taate? Okay. Ati xumura. Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa eenyu? Oromiyaa naannoo. Saddee warra sadii afurii malee isaa akkasiin Shimallis. Shimallis. Shimallis eenyu? Ana koo fiiziksiif maasii natti fakkaataa jira gizee sen akkas cinqamtanii deebistan. Maadaraa rabbi. Addiidhuma kana biyya keenya irraanfanne irraanu. Addiidhuma kanamu isin waan akkasii dandeessan sodaasan. Isin waan bira haasaa bira dandeessu. Oromoo tana gabrummaa keessaa baasurra jireenya namaa keessaa baasutti irra ulfaata dhugaa rabbi. Mee ammaan tana laal suuraa editii fi suuraan orjinaala nama adda hin beekne asii suuraa jaartii muwaaz yoo inshaallah funyaan kun asirra jiraatee ejjituun takka as jiraatee takka mana jiraate maal rakkoo qaba jaartii isaatii isaa taatee fuudhe argee nagaan jaartii ejjee wajji jiraatu jira maaltu jireenya namaa keessa isin galcha qoo isin muummadoo fi faaxeen biyya wanti kun maalumaatu cinqii tan hunda maalumaa isiniin gee lafti ramadaana. Kun fokkatti jaa, kun dullatti jaa, kun Indoneesiyaa jaa, kun Oromoo miti jaa. Suuraa editii laaltee adda baafachuu hin dandeessu taanaan usii taa'e agana laale addaan. Uummata hoolaa uummatuma akkamisi. Dhalaan faan akkamitti dullattiidha. Maali akkamitti jettan isin dhalaan biyya arbaatan faan. Ifiifu osoo umriin teessan hin dulloomtanii jiruun qabdanii qaamni keessa warratti gadu. Asumatti nu haa ga'u nu haarii keessaa bakka waan nun galchine keessatti galuu baay'enna dhugaa rabbicha wama nun galchine keessa galle haasaa keessaa haasaa fuuchuu dandeenya kana hojiin keenya soo kanarraa qulqullaa'uu qabna maatiin keenya garuu waan akkasii hojjetee hin beeku ammallee garuu sin subscribe fi like godhu.
rakkina keessanii wallaalima rakkinni keessan maayina Oromoon ergasii koo jechuudha gizee isin bishaan gaafattan aannan isinii kenna isin garuu laayikii gochuudha jechuudha aan isin kadhachuun qaba dirqama addiidhuma kana wal kadhachiisnaa qoy amma addiidhuma kana soo amma qassidhaati tu namni tokko isin hin argin laayikii godhaa tu namni tokko isin hin argin gootanii baay'een isin jaalladha